Akka barsiisaa Akiliiluu Alamuu jedhanitti abbootiin amantaa kunneen kaleessa galgala naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Abdii Noonnoo jedhamutti waajjira keessa osoo jiranii to'atamanii jiran. Namoota dhuunfaallee abboota faana mana sana keessa jiran hundumayyuu guuranii sokkanii waajjira keessaa hundumaa guuranii sokkanii gara dhaqaniin eessaa akka dhaqaniin homaa argachuu hin dandeenye haga ammaa barbaadadha kan jirru. Paappaasonni amma kan qaban paappaasota sadii. Isaanis Abuna Gabriel walitti qabaa Sinodoosii Oromiyaa fi hangafa Paappaasii biyya godina Wallagga Lixaati. Inni lammaffaan immoo Abuna Barsumaa jedhamu qondaala hangafa Paappaasii Wallagga Bahaati. Isaan sadaffaan Abuna Iyyaasuu jedhamu qondaala Paappaasii godina Qeellam Wallaggaati. Isaan kana sadeenidha ammaa fi kan qabamanii. Isaan faana samma abboonni baay'een koree keenya keessas namoonni baay'eenis warri fira isaanii ta'anii baay'eetu faana jira bakka isaan buusan dhabne. Poolisiidha. Warra poolisii naannoo sanaa gaafannaan nuti ajajni baddaanaan nu dhufeedhan amma baddaadha gaafa nuun jedhan Shaggarirraa ta'ee fi kutaa magaalarraa ta'ee fi naannoorraa ta'ee adda nuuf hin baasne isaanii milishoota fi poolisoota mana diiganis gaafa gaafannu ajajatu baddaanaan nu dhufeedhan isaanis ajajni kun eessa akka dhufeef adda baasanii nutti himuu hin dandeenye qorachaa jirra hanga ammaa. Barsiisaa Akiliiluun itti dabaluudhaan abbootiin amantaa kunneen osoo to'annoo seeraa jala hin oolfamin dura Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros yookaan immoo Manbara Phexros jedhamuun waamamu hundeeffamuu isaa ilaalchisuudhaan miidiyaaleedhaaf ibsa kennanii turanii jedhan. Guyyaa kaleessaa Sinodoosii Oromiyaa hundeessanii Sinodoosii qofa osoo hin ta'in teessoos murteessanii teessoo Abuna Phexros yookiin immoo qulqullicha Magarsaa Badhaasaa jedhamu maqaa isaaniitiin teessoo murteessanii ibsa miidiyaadhaafis laatanii erga miidiyaadhaan laatameen booda sagantaan kun kan adeemsifame waajjira mataa keenyaa qabnaa kireeffannee kan itti hojjennu jira kanatti sagantaan kunis yookiin immoo ibsi miidiyaadhaafis kan laatame gaafa kana qaamni mootummaa bakka dhufeesaa kan hin beekamne mana Abuna Gabriel walitti qabaa Sinodoosii Oromiyaa kan ta'an diigutti gatta'anii gaafa manicha kana diigan maaliif diigdanii kan jedhamu deemamee gaafatamee lakki as keessatti mootummaa komachaa jirtanii waan jedhu kana nu kaasanii nuti lakkii mootummaas hin komanne nuti ndoomi warra mootummaa balaaleffatan warra kaleessa mootummaa abaaran nuti isaan balaaleffanne malee siyaasa gaggeessaa miti kan jirru siyaasa walitti buune kan jedhamu dubbanne. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti paappaasonni naannoo Oromiyaa keessatti tajaajilaa jiran tokko tokkoo fi Sinodoosii qulqulluu gidduutti garaagarummaan yeroo uumamu kun isa jalqabaa miti. Waggaa tokkoon dura waldhabdeen qulqulluu Sinodoosii Itoophiyaa fi paappaasota qulqulluu Sinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaa jedhamee waamamu hundeessan gidduutti uumamee ture muummicha ministeeraa Itoophiyaatiin walitti araarsuun isaanii ni yaadatama. Hundeeffama Sinodoosii Oromiyaa teessoo Phexros labsame ilaalchisee mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti qulqulluu Sinodoosii irraa hanga yoonaatti ibsi kenname hin jiru. Sagaleen Ameerikaas dhimma kanarratti odeeffannoo argachuudhaaf yaaliin taasise har'aaf milkoofne. Akka barsiisaa Akiliiluu Alamuu jedhanitti hundeeffamni Sinodoosii kun sochii bara darbeerraa kan itti fufedha jechuun ibsanii jiru. Hidhamuu abbootii amantaa kanneen ilaalchisuudhaan poolisii bulchiinsa magaalaa Shaggar qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu fi poolisii federaalaarraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisne har'aaf milkoofne. Deebii kan argannu yoo ta'e yeroo itti qabannee dhiyaanna. Waraana kaaba Itoophiyaa gara waggaa 2 lakkoofsise hordofuudhaan hooggantoonni mana amantaa naannoo Tigraay mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa addaan ba'uu isaanii labsuun waldaa mana kiristaanaa Manbara Salaam Kassata Birhaan jedhanii hundeessuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerraa.